isiniin jedha. Akkam nagaa keessani oolmaan akkam yaada xiqqoo way fudhadheen dhufee amma gizyaanii dhufee onlaayinii irra galu chaatii way maqaa kootiin lakkoofsi yookaan gara WhatsAppii waan godhan dhabanii jechuudha. Ijoolleen nafxeenyaa yookaan ijoolleen abiyyii jechuudha. Ijoolleen abiyyii jechuudha. Ijoolleen gantuun maqaa kootiin lakkoofsa gara WhatsAppii wal maqaa kootiin seef godhatanii jechuudha. Tamriin wallahi girri isaan deeggaru jettee suuraa koo irra kaachuudhaan suuruma sanallee porfaayilii kaadheen beeku ansi jammare jechuudha. Suuruma sana porfaayilis kaadhee sin beeku ammas immoo jechuudha. Otuman immoo jawaariin hin deeggaru jedhe Oromoo kan isinii galuu qabu. Ani jawaariin deeggaru ergan jalqabe ammallee reef torbii yookaan guyyaa 2 guyyaa 3 otuman jedhe jechuudha. Otuman jawaariin deeggaru an girrisaa hin deeggaru girrisaa hin barbaadu tuun jedhe ani kaleessa dheen gadda isinis na beektanii namni na wallaale tokko hin jiru jechuudha. An paartii Bixiginnaa yookaan paartii nafxeenyaa jedhamu sana paartii Abiyyi keessan ture jechuudha. Akkuma isin na beektanutti otuman jedhee jechuudha. Ani Abiyyi jawaariin hin deeggaru girrisaa hin deeggaru sobeetanii malee wallahi tuman jedheeyyuu an kaleessa gara Oromoon jiru gara nafxeenyaan jira jechuudha. Kaleessa gara paartii Bixiginnaan jira. Isinis na beektan. Isinis akkuma isin na beektan kaleessa gara paartii Bixiginnaan jira. Paartiin Bixiginnaa naaf hin ta'u jedhee kaleessa gara Bixiginnaa ture hadha immoo gara Oromootti gara naa ta'utti deebi'uun kan koo yakka yoo ta'e abbaa fedhe biratti yakka haa ta'u malee ani har'as boris kan hin Oromoodhaaf himu jechuudha. Inni kaleessa darbeera bishaan darbe hin waraabamu kaleessa jawaariin arrabsaas nan ture liivii irra ba'e jechuudha. Abbaa fedhe arrabsaan ture jechuudha. Uummata kafaa'oo jedhamu girrisaa jennee maqaa itti moggaafne arrabsaa turre hangama kootiin akkuma kanatti liivii bahee arrabsaan ture jechuudha. Arra garuu ani gara jawaarii gara girrisaatii gara kafaa'ooti gara Oromooti ani jaalladhaa jibbaa jechuudha. Warroonni immoo jechuudha sammuun keessan xiqqoo taanaan tamriin akkas jettanii ijoollee inaaffaaf jecha tamriin maaf nu karaatti nu gatteetii Bixiginnaa keessatti nu gattee achi deebite jedhanii diraamaa dalaganii maqaa kootiin karaa WhatsAppii lakkoofsa walii sajjilatanii yookaan seef godhatanii waan hin taane barreessaa jiranu fuutanii irraa tamriin akkas jettanii olii gadii jalaa fuutanii maxxansitanii tamriin kijibduu sobduu jettan. Ani waggaa 3 guutuu wanti na dogongorsen jiru Abiyyi deeggaraan ture. Garuu waggaa 2 walakkaa dogongoreera Abiyyiin na gowwoomseera waan ta'eef gowwoomee duukan ture. Amma immoo irribarraa dammaqeera gowwummaa keessaa baheera of bareera waan ta'eef ani jawaarii wajjin duuti koos jireenyi koos Oromoo wajjin jawaarii wajjin kana Oromoodhaaf waadaa galuun barbaada jechuudha. Akka nama tokkotti akka tamriitti akka intala abbaa jifaar tokkotti akka Oromoo qulqulluutti ani Oromoo wajjiniin hin jira. Kaleessa isaa ani jawaariin hin deeggaru har'a garuu jawaariin hin deeggara. Kana kan isiniif galuu qabu jechuudha. Hammas taanaan Bixiginnaan haa gubattu haa maraattu jechuudha. Ijoolleen keenya dhugaadhaan kaleessa jechuudha suuraa hangaasaa fa'aa suuraa Abiyyi fa'aa lakkoo tisheertii jaraatiin akkuma kaleessa kan jawaar uffadhe gadhiisaan ture. Isinis argaa turtan jechuudha. Kun soba miti. Garuu tisheertii sana gaafan jara deeggaru uffataan ture. Tamriin hin sobdi kaleessa kana uffattee xawalwaalleedha warri jettan. Ani xawalwaallee miti. Ani bakka dhugaan jiru irraan dubbadha. Xawalwaallee ta'ee jechuudha gaafa Abiyyi deeggaru waggaa tokkoof walakka ji'a 2 Abiyyi arrabsee ji'a 2 gara jawaariin gorre. Ji'a 2 gara jawaar goree ji'a 2 gara Abiyyiin gorre. Alatu siidaadhuma kanan jechuudha Abiyyi duuka jiraataa ture. Gaarii ta'e ajaa ta'e isa deeggaraa ture jechuudha. Amma immoo jaluma mureetaniin Abiyyiin deeggaruun barbaadu jedhee gara girrisaatti yookaan gara kafaa'oo gara paartii jawaaritti gara paartii Oromootti as gore'an. Kan isin beekuu qabdan kana. Kan isin beekuu qabdan kana. Takka tisheertii hangaasaa uffatti tamriin takka tisheertii fidii gubii kan naan jettan immoo an tisheertiin gubu maaliif foo jettan wanta nan tisheertiin gubneef warra sana deeggaruu otoo hin taane warra sana arrabsuu otoo hin taane warra sana fentinii jechuu otoo hin taane wanta tisheertiin gubneef birrii kootiin hin bite tisheertichaan maallaqa kootiin hin bite waan ta'eef maallaqa koo deebisee maafan guba yoon barbaade
nangata jechuudha haraa keessa yookaan isbaalaa keessatti buusuu hin danda'a yoon barbaade hin uffadhu jedhee ofirraa gatee dhiisuu hin danda'a malee wanta nan fidee tisheertii gubuuf hin jiru tisheertiin gubu'an maaliif waytan silallee jarrinaa bitadhu uffadhu jedhanii kadhanne fedha kootiinan jaran deeggara jedhee ofii koo bitadhe waan ta'eef tisheertii gubuun immoo nama jaallachuuf nama jibbuu hin agarsiisu maaliif sammuun koo bal'isee yaada waan kana ta'eef jechuudha warroonni sobdanii chaatii sobaa maqaa keessanii amma fakkeenyaaf maqaa godinyaa kootii tokkoodhani maqaa kee akkas godheetanii seefii godhadhee waan akkasii barreessaa jedhee teknooloojiin fagaateera isa sin beektan anis nan beeka jechuudha maqaa kee akkas godheetan seefii godhadhee waan akkasii walii barreessina jedhee godinyaa koo amansiisee anis illee waan akkasii barreessuu nan danda'a ture waan kana ta'eef eenyunuyyuu diraamaas akkanaa beeka waan ta'eef maqaa kootiin lakkoofsa keessan seefii godhattanii suuraa kan koo fuutanii porfaayilii irra ka'attanii jechuudha si jammar namni waasappii koo qabdanis jirtanii hadha torbii ta'uuf suuraa jawaarte irra jira jechuudha porfaayilii waasappii kootiirras waan kana ta'eef sobni keessan isin harkatti qabameera zubeedaa yaasin jedhamti moo maallaa ta'anii siif jecha miti kan hin jawaariin arrabsaa tures kan hin jawaariin deeggaruu jammares ani haqa jiru argeeti kanati kuulloodha hin sobdisiin tisheertii hangaasaa uffatte tisheertii jawaar uffatte eegsii irra keessee isiin amanina peejii guddifachuuf jette maaliyan peejii kana guddifadhee dhiisee birriin irraa argadha sitti fakkaate otuu yuutuubii ta'e illee jedhiyyuu haa ta'u sitti fakkaachuu danda'a ani garuu dhugaa oromoon qabdu argeen gara abiyyii dhiisee gara jawaaritti gara oromootti deebi'e har'as oromoon kan inni beekuu qabu kan inni hubachuu qabu oromoon mataan sabal'isee yaadu jechuudha akkuman kaleessa as bahee isinitti dubbadhee ummata sammuun sameef sammuun doome sana keessa as bahee ani hin barbaadu abiyyii keessan hin deeggaru jawaariin hin deeggara jennaan diraamaa xaxanii suuraa koo footooshoop godhanii maraataa jiran sana jechuudha ani har'a isiidhuma kaleessaati an tamriidha guyyaa har'aa waa sobee an jawaariin deeggaruuf miti jedhees wanta barreesse tokko sin jiru wanti isiniif galuu qabu ani chaatii sana maqaa kootiin seefii godhatanii gara WhatsApp waliin haasa'an diraamaa dalaganii isiniin jechuun barbaada tokkoffaa sagalee faatu jira natti fakkaata akka jarri foto intini screenshot godhanii maxxansanittis sagalee sanallee fidanii habanani otuma banani ani kaleessa hadha guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 5 keessa yoo kan ji'a asiyyuu jechuudha ani sagalee akkasiin dubbanne abadan hafidanu yoommoo dhugaa ta'e sagalechaa wajjin waraabanii tamriin akkasitti anjawaariin deeggaruuf miti sobeetanii minaamin yookiin peejii koo guddifachuuf jedhee kan jiru yoo ta'e sagalechaa wajjin waraabanii screenshot godhanii qofa fiduu miti hafidanu gaafa jarri sana fidanii an tamriin kaleessa yookaan dheengadda kana jedheera yoo ta'e dhugaan xawal waalleedha dhugumatti peejii koo guddifadhee as goree achi goruufanidha yookaan immoo soba ani immoo ani har'as boris kanis waadaa isiniif galu ani jawaariin duukan jira kaleessa dhugaa abiyyii duukan ture otuma jawaariin arrabsite jedhanii miseejii koo isa yeroo darbe yoo fidanii dhugaadha argitaniittu ani jawaariin arrabsaan ture kana ofitti ragaanan ba'an hadha garuu dhugaa isaa argee haqa isaa argee gaafa abiyyiin nafxeenyaa wajjiniin mataa jawaaritti boola'uu barbaadu jechuudha gaafa inni mililikii isaatii wajjiniin jawaariin hidhu abiyyii dhiisee irraa deebi'een jawaarii wajjin jiraan isa durii hafidan dhuguma suuraa hangaasaa uffadhee suuraa ka'eera tisheertii hangaasaa suuraa qabu jechuudha dhuguma suuraa abiyyiitiin uffadhee ka'eera an deeggartuu jaraan ture jamaa hamma jijjiiree gara jawaaritti deebi'eera gara oromootti deebi'eera kana bakka kan isin beektan ani xawal waallee miti abadan xawal waallee miti ummanni dhuftee biyya keenyatti dhalatte immoo jechuudha ummanni jimmatti dhalatte immoo oromoo jechuudha bakka nun buutu kan sa'aatii kanatti jechuudha jawaar baga hidhamte jettu kan sa'aatii kanatti jechuudha oromoo kutaa biraa qeeqxu waa'ee abiyyiitii jettee nama arrabsitu jimmaan bakka buutu nu bakka buutu warroonni maa abiyyii deeggarta jettee suuraa kiyya maa abiyyii deeggaruu diddee jawaariin deeggarta jettee suuraa koo balleessitu waan hin taane immoo screenshot gootanii waan hin taane immoo akkana baabbartanii suuraa koo immoo baballeessitanii gadhiiftanii wallaahi suuraa balleessuu dhiisaati akka dheengadda mucaa sana dhuftanii tumtanitti yoo dhuftanii na tumtan ani jawaarii wajjin hin jira ani oromoo wajjin hin jira waan fiddan fidaa
waan fiddan fida idduman kaleessa taa'e abiyyi deeggaraa tureetiin illee har'allee jawaariin deeggaraa jira jechuudha. Waan fiddan yoo fiddan ani abiyyi dhiisiitii waan barbaadde yoo fidde jechuudha. Ani siichi abiyyiitti deebi'ee abiyyi yoonni Oromoo warqii irra ol kaasee deemsise jechuudha. Abiyyi keetti deebi'ee abiyyiin faarsuwaan maal gootame maal la goota baqa maal la gootame suuraa balleessitis waan barbaadde fiddee screenshot gootee maqaa kootiin gara WhatsAppii seef godhattee maqaa kootiin barreessitee profaayilii irra footoo koo kaa'attee yoo waan feete goote wallahi ani waa tokko natti nagaamu maaliif namni tokko qalbiin isaa hatameera qalbiin isaa hirameera dhugaatti fakkaateera isa jedhuudhaafan liivii baay'ee himuu dhufe malee jechuudha. Ani waan hin haasa'e tokko hin qabu. Waan gara WhatsAppii kaleessa hadha guyyaa 4 guyyaa 5 keessa torban kana keessa anjawaariin deeggaru girisaan deeggaru jedhin jiru. Imkin gara fuundura gara darbeetti jechuudha. Yeroo darbe yeroo fagaate keessa jechuun koo hin mala imkin. Maaliif sa'aatii sana anjawaariin deeggaraan jiru? Abiyyiin deeggaraara waan ta'eef jechuun danda'a. Kanammoo walumaanuu beekna. Amma immoo abiyyiin deeggaru hin deeggaru. Abiyyiin gantuudha nafxeenyaadha. Hin deeggaru gara Oromoorra hin jiran. Maaluma naaf fiddan innan argeen abiyyi hojii isaa argee xiinxalee gameeti malee jechuudha. Himkin nama sodaadhee miti ani. Nama sodaadhee miti haqa Oromoo miidhamaaru argeetani. Haqa obbolaan koo miidhamaaran rukutamaaran mana hidhaatti haramaaran. Haqa jarri gadi ba'anii ol galanii gadi ba'anii bakka fedha jaraa dhaqanii ol galuu danda'an jirre yeroo ammaa kanatti dararaa keessa jiran ulaaleetan. Haqa ummanni Amaaraa ummanni nafxeenyaa biyya isaa irratti abboomee sodaa tokko malee gadi ba'ee ol galaa jira. Ummanni Oromoo akkamitti jiraataara biyya isaa irratti sodaataa rukutamaa hidhamaa reebamaa ajjeefamaa sanni jiraataaru argeetan malee ani namni na gorsee naanii miti nama sodaadhee miti. Waan kana ta'eef haasaa baay'ee dubbachuun dhufne warroonni tamiriin xawalwaalleedha kaleessa akkas ta'aa turte jettan ani xawalwaallummaa hin qabu. Xawalwaallee jechuun bara nabiyyi deeggaru keessatti takka abiyyi dhiisee gara jawaaritti as hin darbine takkaa tokkitti jechuudha. Gar tokko goraa gar tokko goreen beeku alatul siidaadhumaan abiyyi deeggaraa ture waggaa 2 walakkaa kana keessatti. Amma immoo naga'e jedhee biraa deebi'ee jala mureen gara jawaaritti deebi'e. Namoonni immoo ati abiyyi deeggartes jawaariin deeggartes bakka nun buutu waa tokko nurraan hirriftu jettan akkuma jettan sanatti jechuudha. Erga waa isinirraan hirrise erga waa tokko isinirraan hirrisne jechuudha. Akkuma sanatti na tuffattanii yoo dhiiftan maal qabash waa tokko isinirraan hirrisu miti an deeggaree dhiise hin dhiistanu bakka. Maaltu sin maraachee yeroo keessan fixxanii suuraa balleessuun maal jechuun waan hin taa'e fiddanii screenshot gootanii ofii keessanii maqaa kootiin banattanii fiddanii waa maxxansuu dhiiftanii jechuudha. Yoo dhiiftanii immoo teessanuu anooti fedhu deeggaree fedhu dhiisee waa tokko Oromoorraa waan hin dhidhisu hin qabu miti. Ati Oromoo miti yoo jenne jedhee namichi Hacaaluu Hundeessaa biyyeen itti salphatu nama tokkoon ati Oromoo miti yoo jenne Oromoo miliyoona 70 keessaa nama tokkitti hir'isne jechuudha badaa miti jedhe. Dhugaadha yoo isin amma Jawaarii yoo deeggaruu dhiiste maal goota jettan nama tokkotti irraa irratti abiyyi yoo deeggaruu dhiiste nama tokkitti irraa irrata miti kanatti amanaa dhiisaafa maalti sin maraacha fedha koo immoo waan hin barbaade dhufee maxxansuu nan danda'a waan hin fedhe deeggaruu nan danda'a feesbuuka kan kooti. Yaada kan koo ati hin beektu natu beekaan. Warroota gara WhatsApp immoo jechuudha. Warroota gara WhatsApp immoo baalageen bichaan suuraa koo dhuftee balleessite. Sareen bichaan jechuudha. Suuraa koo balleessite sagalee gaala bira teessitu gaalli biraa marratu. Otuun daanqoon biraa iyyituutu sareen biraa duttuu jechuudha. Sagalee xiraatii hin qabne sagalee qulqullina hin qabne dhuftee sagalee natti ergitee na arrabsitu. Suuraa koo balleessite natti ergitu. Ani kunooti ana balleessummaan dandeessan. Dhiirummaan keessan gara WhatsAppii sagaleedhaan dhufanii suuraa koo balleessanii gara WhatsAppii dhufanii natti dhaaddachuudha. Wallahi ana wayyash dhiirummaa keessanii mannaa ana naa wayya anuma nadhuu kana wayya dhiirummaa keessanii mannaa jechuudha. Dhiirummaa keessan ittiin gadde wallahi laazim sanuu sagalee qabanii jechuudha dhufanii haadha kee maal kee haadha dhufanii nama ga'uun kuni hamma namummaadha amma dhiira ta'anii dhufanii dhalaa tokkoon haadha keetii gisee jettanu isayyuu gara WhatsAppii sagalee qabdanii jechuudha. Innaa hojiin qabaa ani toorarran turre erga guyyaati kanaaf amma giseen dhufee ilaalu gara WhatsAppii kootii gara Facebook kootii waan baay'eetu maxxanfamaara screenshot gootanii maqaa kootiin seefii godhattanii waa meeqa waan sobaa maxxansaartan jechuudha.
ani oromoo kan isiniif galu irra deebiin isinitti himaa ani jawaariin deeggaraa hin jiru hin jenne hin barreessine kaleessa har'a hin barreessine sobeetan malee jawaarii wallaahi deeggaru jechi jedhee iskiriinshuuti godhamee asirra jiru suni suuraa koo irra kaatanii footoo koo porfaayilii godhatanii jechuudha maqaa walii akkasitti maqaa tamiriitiin sajjilanii sobanii barreessaaran jechuudha sagalee keessa jiru sanas immoo haa bananu sagalee wajjiniin iskiriinshuuti godhan sagalee sana haa bananu yookaan kaleessaa kanarraa yoo ta'eeti an dhugumatti xawalwaalleedha sobeetaniin jedha yoommoo kan duraa ta'e isinuu beektanii akkan duraan jawaariin hin deeggarre kun waan naqaanfachiisus waan isin birattis waan addisiisinitti ta'uu hin qabu maaliif duraan an jawaariin hin deeggaru duraan abiyyiin deeggara hamma immoo abiyyiin gaafa ni gantuu ta'e dhiiseen biraa deebi'e waan hin biraa deebi'eef ankaleessa kanan jedhaa ture yoo ankaleessa jawaariin arrabsaa ture yoo jedhee waan inni itti qaanfadhu hin qabuun maaliif dhugaa argeetan addeebi'an warriniif abbaan manaallee yoo walii ta'uu dide wal xallaqa addisiin hin jiru kana keessatti wanti haaraa wanti hin dalage hin jiru እና ጉርባ ካሊድ ማሊ ጀዳሙ ጅማ ሱን ሞ ቶርቶራና ዳስ በመቃ ኪያ ዋሜሊ ብረትና አረብሳ ጅርቱ ጋራ ጊዜ ሜቃ ጋራ ዋሳፕ ዱፍቴ ሰገሌና ቀብዴናን ሰገሌ ኬሊን ነጌፈኔ አና ኢሳ ዳጀቴ ቱርቴ ዲሩማ ኬቲ ገሩ ባየን ገዳን ወላሂ አላ ወጋ ፉርተሚ ሸኒ ጀራሰኑ አይቲዮ አደራ ኑቲ ወጋታ ኡሙሪ ኬኛ ከነ ኬሰት ዋን ኢትቃንፈን ዋን ኢንተኒ ጀኑን ቀምኑ ማሊፍ waan hundayyuu argineerra dubbachuun barbaachisu kaleessallee dubbadheen ture afuura natti baafattu ana umurii kiyya kana keessatti waan ofitti gadduun qabu haadha lamaadhaan talaata akkuma isiniin jedherra deebi'uun barbaadu waan kana ta'eef jechuudha anaan dubbatti na deebisuu hin dandeessan yoo barbaadan suuraa koo yoo isinii danda'ame balleessuu qofa photoshoppii gochuu qofa tuun taane kukkuttanii jechuudha akka isinirraa galu yoo isinirraa galeef yoo aariin isinirraa gala ta'e isinitti toluu danda'a yoo ta'e isin gammachiisa yoo ta'e suuraa kan koo kukkuttanii xabbastanii nyaachuu dandeessu yoo barbaadan hela suuraan kan koo WhatsApp irra bakka Facebook irra har'as boris inuma gadhiisa saatiin hin gadhiisan isin fuutanii balleessitanii waan barbaadan gochuu dandeessan garuu anaan immoo anna deebisuu hin dandeessan gara abiyyiitti kanan isin himaan kara abiyyiitti as na deebisuu hin dandeessan suuraan balleessitan na abaartan na arrabsitan screenshot photoshop waan dandeessan drama feetan dalaguu dandeessan ana garuu gara abiyyiitti na deebisuu dandeessan kana jala murtanii gochuu qabda waan hundayyuu of dadhabsiisaa oola barbaadan suuraa koo kukkutaa barbaadan waan feetan godha suuraa balleessuunii fi maqaa nama balleessuun istoorii nama barbaadanii fidanii akka barbaadan nama qullaafaa fidanii gadhiisaa turtani wanta akkasii duddubbatti abadan nun deebisu otuma anafaa qullaa kiyyaafaa fa argattanii silaasa argattu miti argattanii fiddanii jechuudha isa kiyaaraa dheengaddaa sana isa jazaraa sana caala wanti nama fokkisiisu hin jiru sana argitaniitu badduun ajaan kanarraas jira jedhee yaadu kan abbaa fedheessuu fiddanii gadhiistan jechuudha waa tokko nuti haqarra deemna malee bakka belginnaa miti kun ani deeggartuu jawaarii deeggartuu oromooti kana beekuu qabdan oromoo kana beekuu qabdan akkuma kaleessa sanitti mee yoo biyyiin dhufee dhiifama oromoo gaafate oromoodhaan walii galee waan oromoon barbaade hunda yoo guutee fi oromoon abiyyiitti deebi'e anillee duukaan deebi'a sana ta'uu baannaan immoo akkanatti abiyyi duukaan deebi'u bakka kana caalaa iyyuu hin danda'u dalagaarra noolee nan dadhabaa jira nagaattiin isiniin jedha akka sobatee kana isinii himuun dhufee jaawu